صلاة الضحى صلاة الضحى مالية حقم صلاتما أكمل صلاتما إن شاء الله وأنت صلاة الضحى دي والقبة بل إسنيتين لا لولاف يا الله سرت الأجفة الدبافة داتين قبضة هبضة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الضحى صلاة الضحى مالي دكجر إن شاء الله وجه إلى الله. صلاة الضحى صلاة يرو ضحى يوكان جلقب قوياتي صلاة مولا صلاة جلقب قوياتي يوكان يرو ضحى صلاة مو مالي جنما صلاة الضحى جنما. صلاة الضحى صلاة سنة جالتما تأنكيسا إذا توقولا صلاة ذكرماتي متي صلاة سنة جالتما تأني راجتشو. صلاة إشراق أكجر متجرا صلاة إشراق أكجر مكونيس بارتي يوكان damee maali irraa ta'e salaata duhaa irraa ta'e jechuudha. Jalqaba salaata duhaa irratti kan salaatamu salaata ishraaqaa jedhama. Shuruuqa jedhanii namni gariin akkasii salaatiin ishraaqaa jalqaba salaata duhaa irratti kan argamudha. Yeroo san kan salaatamudha jechuudha. Yeroo aduun baate daqiiqaa gara 15-20 booda namni gariin kan salaatu sun maal jedhama? Salaata ishraaqaa jedhama. Innis eenyuun keessa jira? Salaata duhaa keessa jira jechuudha. أجري كمي قبل صلاة الضحى كان صلاتوني أجري كمي قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجري وايساتي والقبط مال دبة اللادا. حديث أبي ذر الراودي فمكيستي نبي كان صلى الله عليه وسلم أكن جلال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قام إلما نما إبسديف جاتما كان جلال ربين قام إلما نما كان إبسديف جاتما ركسي أومي كان مررتي صدقان حالة آتائين إلما نما باريسي فتا جلال marti isaayyuu ajrii sadaqaa ofirraa qaba jedha. Ganama yoo inni ba'u yoo inni subhaanallah jedhu subhaanallahi marti sadaqa, alhamdulillahi sadaqa, laa ilaaha illallaahuun sadaqa, allahu akbar jechuun sadaqa. Ajrii sadaqaa qaba kunniin marti. Waan gaariitti ajajuun sadaqa, wanahyuun anil munkari waan badduu irraa nama dhorkuun sadaqa. Wayibzi'u min dhaalika waan namni dalagu hanniin mararraa ni gaha jedhan. Humni 360 kun subhaanallah meetiin tallaa. Humni 360 kun wanta dalagu waan tokko chatu of keessatti qabatuu danda'a jedhan. Innis maali? Raka'ataani yarka'uhuma min ad-duhaa. Raka'a lama ka duhaa irraa salaatu inni wal gahaa jedhani. Kana jechuun maali? Namni tokko osoo salaata duhaa salaatee qaamni isaa 360 humni isaa 360 waan dalaguu danda'u isa qofatu cufaa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf salaata duhaa tokkocha raka'a lama salaatuun أجري أجانا قدتو قبايتو ربي وعلا فيسو والله وقدتو مجلد براجرا ربي وعلا فيسو نوهامي جيسو أكنو تنول فيسيني دواي سرتك على تو قبنا. حديث بروتين اللي نبي صلى الله عليه وسلم واي أجري صلاة ضحى دي والقبتو واي دودبتا سنرى نبي صلى الله عليه وسلم ربي مال جري جراني المناما صلاة ضحى يرودها كانت تنعف جدي صلاتي أنا مور إما كيكا دنياتي والقبتو أنا تسيف قها جري ربي دبتي جراني نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kanaaf wallahi waan cimaatu jira dabraa jira namni salaata duhaa hin salaanne namni salaataa jirtu ammoo waan cimaa akka argataa jirtu beekiitiin jabaadhu itti fufi. Yeroo kam salaatama? Sa'aatiin isaa yeroo kamitti? Yeroon salaata duhaa ulamaan akkaataa armaan gadii sadan kanatti qoodane. Tokkoffaa yeroo jalqabaati. Yeroo jalqabaa jechuun maali? Salaatni duhaa yeroo eegalu jechuu. Inni illee yeroo kamirraa eegalaa? Aduu erga baatee daqiiqaa naannoo 15 booda eegalaa jechuu. Aduun baatee daqiiqaa 15 erga turte booda salaatni duhaa yeroon isaa gahee jira jechuudha. Yeroon caalaa ta'e yeroo kami? Salaata duhaa kana salaatuudhaaf yeroon caalaa ta'e yeroo kami? Yeroo aduu ol fuudhamteedha. Isiin innillee yeroo kami? Yoo aduudha yeroo sirriitti jabaatee aduun sirriitti yeroo nama gubdu yeroo san salaata duhaa salaatuun sirriitti jaalatamaa fi sirriitti filatamaadha jechuudha. Akka biyya keenyaatti sa'aatii naannoo gara 4 jechuudha. 4 gara walakkaa jidduu kanatti aduun sirrii OET ganama yeroo kana salaatutu sirriitti caalaadha jechuudha. Sa'aatiin xumuraahu salaatni duhaa sa'aatii meeqatti xumurama? Sa'aatii meeqatti dhaabbata? Salaatni duhaa hanga aduu walakkaa samii geettutti salaatni ni jira. Kana jechuun maalidha? Aduun osoo hin dabin osoo aduu walakkaa hin gahin salaatni duhaa yeroon isaa dhaabbataa jechuudha. Aduu walakkaa direct seentee jennaan sa'aatiin salaata duhaa dhumatee jechuudha. Kashin beekuu qabnaa yeroon salaata duhaa sa'aatii kana ganama yeroo aduun baatee daqiiqaa naannoo 15 eegdirraa kaasee hanga aduun walakkaa sammuu yeroo gahuu dhiyaatutti
hanga yeroo kanaati jechuu kan salaatamu akkaataa kanaan salaatu qabna. Hangam salaatanii salaatni duu hagam salaatama. Hagni xiqqaan salaatamu hagni xiqqaa fi hanga olaanaa qabaa fi hanga caalaa qaba. Hagni xiqqaan rakaa lama. Namni tokko rakaa lama osoo salaate salaata duhaa ni gaha. Hangi olaanaanoo caalaan olaanaa ta'e hagami. Ulamaayini hedduun rakaa 8 jedhan. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa fatxii Makkaadhaa rakaa 8 mana ummahaanii seenaniitiin salaatanii sababa kanaaf rakaa 8 jedhan ulamaayin gariin. No akkasii miti. Salaata duhaa hanga fedhe namni tokko salaatuu danda'a. Aishaan hadiisa yoo dubbattu maal jetti kaana Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duhaa. Nabiin sallallahu alaihi wasallam duhaa kan salaatu ta'e 4 rakaa 4 salaatanii wayaziidu maa shaa Allahu waan rabbiin fedhe waan Allahiin fedhe illee itti dabalanii jetti. Wanti rabbi fedhe hagami hin beekamu. Kanaaf namni tokko haga rabbi isaa fedhe haga rabbi isaa laaffise itti dabaleeti rakaa 4 kana yoo ka salaatu ta'e ni danda'a jedhani. Sababa kanaaf rakaan olaanaan isaa 8 osoo hin taane kun kan nabiyyi irraa argame haga dalagaadhaan jechuu. Akkasii nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam kanaa olillee itti dabaluu waan danda'an jettee Aishaan akkana odeessiteef jecha namni tokko hanga fedhe dheeressee baay'iseetiin yoo ka salaatu ta'e rakkoo hin qabu jedhan. Akkasii rabbiin waa laaffisuu raka'an maal lamaayyuu wallaahi waan guddaadha. Akkuma hadiisa dabre keessatti dubbanne raka'an maal lamaayyuu kan salaatamtu wallaahi waan guddaadha. Rabbiin uf haa laaffisu salaatuu qabnaa jechuu jabaanneetiini. Wanti salaata duhaatiin wal qabatu isa kana fakkaataa barnoota diinii keessanii haala bareedaa nama baratan kanaan baratuudhaafi yuutuubii Mujaahid Fillah jedhuuf subscribe godhaa hordofaa. Tiiktookii Mujaahid Fillah tuu jedhu follow godhaa. Telegram irratti haa Abduu Islaam Apologist jechuudhaan join godhaatiin barnoota diinii keessanii hordofaa isin jedha. Yeroo gaarii isin haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.